Birriin si kaffalamu hin jiru makiinaan si sila isaati makiinaa qabda machee makiinaati namni si gargaaru hin jiru hin gargaaramta malee. Gargaarsi tokkollee addana hin jiru laa. Lubbuu kee bichaa guyyaa qiyaamaatti si oliin hin galuu jannatan gala yoo itti bichaa dhufte rabbi tokkotti amantu. Ka'ee dhufuure? Inshallah hin dhufta har'a yoo ta'e guyyaa tokko dhufa. Atuun dhufta. Maal eessan dhufa keessa tureen dhufe hoo? Hin deebitaatillee. Eessatti hin deebi'a? Eessatti hin deebi'a? Maaluma ani ko wanti naa galuu dide maaluma tajaajilaa turte kanaan duraan jedhama. Dura maal tajaajilaa turte maal barsiisaa turte? Ana walii man tajaajilaa ture barsiisaa ture iyyuu hin beeku walii isaa. Tajaajila waggaa 10 piroosesaatii keessatti tajaajile keessattani waliin tajaajilaa ture sin beeku waliin barsiisaa ture sin beeku. Ilaala argaa namoonni miidiyaa kanarra jirtan hundumti keessan argaa. Waanan tajaajilaa ture iyyuu hin beeku. Waanan jechaa ture iyyuu hin beeku. Sobdeetu tajaajilaa turte jechuudha. Sobdee waliin turte jechuudha. Ayi. Nama arrabsaa jiru warri bodiitara maawut godha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama arrabsu biloo godhani. Zee quba kee tokko ol kaasime nan dhufa hidhime. Amo ol fuudhime quba tokko ol fuudhi. Maalan fuudhaan jedhe. Quba kee tokko ol kaasiiti haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha hidhime. Yaadamunni. Horinni. Garuu akka dhuftu abjuu keetti hin argitu fa'aa yeroo baay'ee abjuutti fa'aa abjootteen beektu akka dhuftu. Animo. Okay, waanuma dhufuufaa sitti fakkaataa al tokko ni mee sabni na jala jirtu al tokko haa tokko isinitti hima. Viidiyoo si waraaba yookaan haasoo kan jettan deemaa jala fi keessan deema na waraabee dhiise ani nama of ta'ee jiraatudha. Sodaadheen jiraadha miti yaa. Kanaaf viidiyoo waraabame dhiisee wanta na ilaallatu tokko hin qabu. Ani garuu waan beeku nan haasa'a. Amoon kanaan dura maal gochaa ture jedhani gaaffiin koo yeroo hundumaa amoon kanaan dura maal gochaa ture. Duroo ati qodru gooftaa kanan hin dhiisu jechaa turte. Garuu hin dhiiste dingante akka Yihuudaa. Garuu ammoo akka Yesuus waaqa hin taane siin ibsa shaadaa qabatta miti ammuma. Akka Yesuus waaqa hin taane shaadaa qabatta ammuma. Maannani maquma isaa hin beeku bara. Maquma isaa hin beeku dhugaa. Maaltu? Shaadaan jammaanni jedhani. Shaadaan kun laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulallah jetta. Haqaan gabbaramaa rabbii tokkicha Muhammad ergamaa isaatii Yesuus ergamaa isaatii raajoonni ergamaa isaatii haalota salaam Iisaan ergamaa isaatii jetteetu tokkichummaa rabbii kana akkuma Museen fa'aa mirkaneessita karaa biraa malee waan biraa miti. Abaaboo afur barbaada abaaboo afur darbadhaa. Eengadda deemte bara eengadda deemte amma waa'ee wanti kana hin bakkee amma keessa. Nam tokko abaaboo darbadhaa banaa nam tokko. Dheengadda deemuu miti mamoo. Dheengadda deemuu miti. Nam barra waan tokko fakkeenyaaf amma dhugaan kun kan inni naa galu waan gaaf tokko boorii isa deemuu iftaan isa deemuu harrayyuu yoon deeme ta'ee fakkeenyaaf amma amantaa ati keessa jirtu ani keessa ture keessatti dhugaa dubbachuuf ani amantaa kiristaanaa baay'ee jaalladharee baay'ee kabajaa har'allee boorallee garuu fakkeenyaaf amma indaara lafaatti deemaa dhugaa ba'aa jedheera miti gooftaa Yesuus Kiristoos. Jedheera miti. Jedheera yaa kanaaf nusi akka islaamaatti jechuudha akka musliimaatti quraana kabajamaa yookaan immoo rabbiin yookaan immoo ergamaansaa
akka nuti dhugaa kana dubbannuudhaaf dirqama musliima hundumaarra jiru nutti kenneera. Dhugaa nuuf gale kana ifa addunyaa kana dhaloota hundumaaf akka nuti ibsinu nuu kennameera. Si galeera? Ela. Innaa kanaaf dirqama dhugaa sana dubbachuudhaaf barachuus baruus na barbaachisa garuu hammam beekus immoo dubbachuun dirqama narra jirudha. Otoo lubbuun na keessa jiru jechuudha. Hammam bartee jechuudha sirriitti keessa. No. Sirriitti keessa barraan reefuun barachaa jira. Okay. Barachaa jirta malee waan ta'e malee sirriitti hin beektu. Lakki barachaan jira malee ani sun baaybiliirraa sitti himuu hin danda'a. Baaybiliirraa baay'isee shaadaa si qabsiisuu hin danda'a. Baaybiliirraa shaadaa si qabsiisuu hin danda'a. Baaybiliirraa shaadaa si qabsiisuu hin danda'a. Macaafa qulqulluu keessatti gahee Yihuudaan Gooftaa Yesuus Kiristoos faana dabarsee ishti waan beeku nutti hime. Rasuula jechuun maal jechuudha? Maaltu si dhibee waan barbaade ta'e? Inde waanuma isaanii barbaadne ani ifama naa godhe malee tiiktookii warruma tiiktookii kanarraa gama lachuun warra tiiktookii kanarraa afaan arraba qofaa dheerattu hunda ishee na jibbisee ifama naa godhe malee hundi ishee istuudha maaliifi ani ifama naa godhe malee gara kamiyyuu Yihuudaan duukaa buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ture miti kana barsiisaa turteetti. Garuu Yihuudaan maal ta'e maal godhe? Yihuudaan maal godhe? Inde ani Yihuudaan tokko miti bar Yihuudaan ikkoo birrii fudhatee jijjiire ani ikkoo Yesuus duukaa karaa isaa hordofeen duukaa jira malee birriidhaan hin jijjiirre. Amma hin ganne jechuudha. Maal amma Yesuusitti amanaa jirta moore? Amma Yesuusitti amanaa jirta haree? Hojii isaatti amanaa jira gara Yesuusitti naman. Akka? Yesuusitti namanatu hin taane hojii isaatti jechuun fakkeenyaaf yaa Israa'eel dhagaa Waaqayyo gooftaan keenya isa tokkichaa jedhedha waan ta'eef fakkeenyaaf amma namichi tokko dhufee maal ittiin jedhe? Ati amma jechuun hin ta'in hiisteetta Yesuus Kiristoos fanan jirtu ganteetta akka Yihuudaa. No, ani hin ganne Yesuus Kiristoosin hin ganu anarrallee boorillee hin ganu Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii ta'uu isaatti ana amanaa. Inde? Inde? Amma Yesuusitti amanaa jirta mooreetti? Kan sini mani reefuu Yesuusin fudhadhe yoo dura miti. Duran fudhadhe sababiin isaayyuu dura Yesuusin. Wayne